Burtee ati mucaa qabdaayii daa'ima asitti deechimu biyyatti deechee akkamitti guddistaa akkamitti hojjettaa warroota naan jedhaniif deebisuu dhufee har'a abdii isaa waliinii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu isin jechaa egaa hordoftoota koo akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan nuti dabalamaa akkasuma immoo warri nu jajjabeessaa jirtanii hedduu takkanaa galatooma ulfaadha waaqayyo isin haa eebbisu jecha isiniif hin qabu dhugaa waaqayyo waan isiniin jedhu hin qabu dhugaa rabbi eebbifamaa waaqayyo hin kufti isin haa eebbisu isiniin jedha umrii dheeraanaaf jiraadha hordoftoota koo dhugaa rabbi isiniin hamboona. Egaa ka har'a abdii isaa wajjin dhufnee jirra akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii mucaan kuni keetii mucaa qabdaa namoota baay'eetu akkas naan jechaa jira jechuudha. Gara koomentiitiin illee baay'eetu namoota baay'eetu mucaa kana fa'aa yoo na biratti erganii feesbuukan irra na gaafatu baay'eetu jira jechuudha. Mucaa qabdaa naan jettanii dhugaa dubbachuuf yoo namoota beekanii namoota hin beekne fan ifa godha jedheetiin hin dhufe jechuudha. Obbolota koo mucaan kiyyaa muti akkuma waan kiyyaa sittanatu guddisee ilaala malee mucaan kiyyaa muti jechuudha. Anis akkuma keetiin dalagaadhaa bahee yookiin immoo yookiin asitti heerumte jechuus warroonni jedhanis jiraachuu danda'a jedheetiin ibsaa fi jira. Maaliif namni gaafii keessa kan seenu baay'eetu jira. Ati mana madaamii fa'aa hin jirtu kan naan jedhetu jira dhugaa rabbi. Na mucaan maal seetanii yoo warroonni viidiyoota dura irratti dhaggeeffatan jirtanii mucaan kiyyaa muti mucaan kan arabaati mucaan immoo mucaan kun jechuudha seenaa hedduu qaba seenaa isaa yoo kaasanii himan baay'ee nama dhukkuba seenaan abdii isaa baay'ee nama dhukkuba jechuudha. Innaa maaliif mucaan kun araashummaatti haati isarraa boqatte araashii xiqqishuu tanatti irraa boqatte jechuudha. Haati erga haati irraa boqatte immoo adaraanatti kentee deemte waan ta'eef adaraa suni in beektanii waan isheen nama gootu isaaf malee mucaan kun kiyyaa muti kanuma arabaati jechuudha. Walumaa galatti kiyyaa muti jechuudha. Innaa namoota akkas jedhaniif deebisuu dhufe dhiifamas jechuu barbaada. Innaa kanaaf mucaan kun kanaaf yeroo baay'ees na biraa hin dhabamu yeroo laayivii seenus ta'ee yeroo rafu ta'ee yeroo taa'u ta'ee yeroo kamiin yeroo deemus jechuudha. Yeroo suuqis deemu ta'ee homaa jechuudha. Amma fakkeenya dhugaa dubbachuuf yeroo amma taphaa fi tapha oolee dhufa yeroo tapha oolee dhufu kana yoon ani akka carraa na dhabe fiigee kilaasii kiyya na laalaa achi laalaa dura qaabeetii ilaalaa yoo qaabeetii na dhabe nama tokko hin dubbisu akkuma dhufe saniin aga ana dubbisutti tokko hin dubbisu jechuudha dhugaa dubbachuu namichi mucaasi malee si soqaba suba soqaa barnaan jedhe haadha biddeenaa san didee ana soquutti gad jedha jechuudha bakka hin sarmu yoon kilaasii kiyya yaadha dhufee kilaasii kiyya na soqaa bakka eessa deemte jedha bakka eessa deemtee naan jedha bakka mana keessa deemee yoo na dhabe yoo dhokadhe illee nan dhokadha yeroo baay'ee dhokadha jedhe yoo dhokadhu kana hin soqa mana keessa deemee na soqa jechuudha. Innaa maaliif waan ana guddiseef jechuudha. Akkuma isin jedhe waggaa amma waggaa sadii fixee arfaffaa seenuuf ta'a. Yaa'u daa'ima ji'a lamaatii kan guddisee yaa'u bakka dhalattee anumatu guddisee jechuu hin danda'a. Akkuma isin ibseeti warroota ibsaa irra deebi'ee viidiyoo kana jechuudha. Mucaa ji'a lamaati qaqqaa kanaan kaashiin irraa boqatte ji'a lamatti irraa boqatte ani sanumaan duraayyuu mucaan kun ana bira rafaa ana bira ciisaa ana bira bakka daa'ima araashii jechuun hin beektanii bakka araashummaa isaatiin na bira rafuu jalqabe jechuudha. Innaa erga guyyaa saniiti guyyaa takka kophaa rafee guyyaa layya'amnee hin beeknu jechuudha. Kan biraa dhiisati dhugaa rabbii dubbachuuf mucaan kun ani maal akka ta'us hin beeku gaafa nan gale malee amma yeroo nama biraa ka'u hin ka'a. Ani biraa ka'e taanaan hin ka'a gizuma tokko kaana gizuma tokko rafna malee. Ani ka'ee jechuudha biraan inuma kaa'in illee bakka maal akka ta'e hin beekan ka'eetuma dhufe yoon amma ganama obboroo nan ciibsa jedha ciibse tanan qorsiin hojjedha yoon biraa ka'eetuma dhufe inni illee ka'eetuma qaabeetitti dhufe na wajjumaan taa'ee hojjennee kaanee rabna jechuudha bakka maal akka ta'e hin beeku bakka kophaa rafee hin beeku asiruma erga badhalatee kophaa rafee hin beeku daa'ima arabaa hin beektanii warroonni beektanii warri mana daa'imaa hojjetan isaa algaa kophaatti bitanii fi akka algaa of bira ciibsu malee of cinaa akka keenyaa san jira godhin ciibsan kun immoo nama jara seenee rafa hojjumaan rafna akkuma kun haa filmu akkas jechuudha dhugaa rabbi innaa kana malee daa'imti kiyyaa muti jechuudha. Walumaa galatti mucaan kun kiyyaa muti akkuma waan kiyyaatitti ilaala garuu baay'ee garaana nyaataa haati araashummaatti irraa boqattee kan jirtu haadha biddeenaati. Haadha biddeenaa itti dhaqa malee bira bulee hin beeku jechuudha.
boodatti buluun isaan oolu ka gaafanan galetti buluun isaa hin oolu inna akkasisin hin jedha warroota gaafii akkasitti na gaafachaa jirtanii koomentii irratti illee na gaafachaa turanii tole baay'ee na gaafate jechuudha warri immoo viidiyoo duraa dhaggeeffattanii jirtanii jechuudha inna kana jechuudha mucaan kan madaamii koo ishee boqatteeti jechuudha ishee amma jirtu immoo haadha biddeenati fuudhee jira haadha biddeenati kan jirtu tun jechuudha inna akkasisin hin jedha obboloota koo warra gaafii ta'eefan deebisaa jira jechuudha malee viidiyoo kana dura ijoollee baay'eetu ilaalee ture hojjedhiitis ture jechuudha mucaa xiqqoo kana akkatti garaa nama nyaattu dhugaa rabbi jechuudha baay'ee garaa nama nyaata maaliif garuu abbaa qabaa waan biraa miti bakka xiqqishummaa kanaan bakka haadha dhabuu jechuun xiqqoo hin ulfaatti waan akkasiiti malee maal godharree carraan tun immoo ilmoo irraas nama fuutii biyya ormaatti nama hambisti duuti tun waan baay'ee nama gooti ijoollee rabbi nu amma du'a kana beektanii waanuma qaldiitti ilaalla dhugaa kan akka du'a tanaa waa hedduu irraa si naxxalu hin jiru maaliif osoo ati karoora afootti qabattee jirtu si hanqistee si fuutii osoo ati dhaltee ilmoo san hin guddifatin irraa si fudhatti osoo ati bakka yookiin figaadhe tokkoon gaadhattee doo bakka hin gahin achi si fudhatti waan hedduudha bakka maal agarra jedhee himuu hin danda'u waan duuti tun biyya nama gootu jechuudha bakka si hanqisti guyyaan qabdu qaxaroon qabdu walumaa galatti jechuudha guyyaa kanan du'aa oduu beekee namni walii gadi taaftaaf hin jedhu beektanii garuu guyyaa hin qabdu duuti guyyuma dhufte san fudhattee namaan deemtu jechuudha kanaaf mucaan kunis daa'ima guyyaa ishiiti malee namni jaalatteeti miti yookiin waa of gooteeti miti yaa guyyuma ishiiti gahee dhukkubsatteetuma boqatte malee maal godharree kan waan fide immoo amiin jettee fudhachuudha waan rabbi godhe immoo amiinidha bakka amiinii qofatu malee wanti godhamu hin jiru na kanaaf mucaan kiyyaa mutii akkuma waan kiyyaasitti ilaala garuu namoonni keetillee jedhanii jiratti faa mucaa qabdaay maal naan jedhamu ijoollee waan isin ajaa'ibu keessaa ani akkuma asirratti wanna godha kanaan feesbuuka kiyyaallee tiktookii kiyya keessa illee hin jiran beekti ijoollee isin agarti yaa gosaan hunduyyuu jechuudhaan akkana hojjechuu yeroo baay'eellee ijoolleen immoo gaafii isinitti ta'ee maali mee isa viidiyoo isinii hojjedha maaliif viidiyoo isinii hojjedha immoo kan isaa namoonni gara tiktookitiillee feesbuukan illee na gaafatanii baay'eetu jira inde ara siifan ati daa'ima qabdaa inde ati kan baateef kana kaayyoon baateef kana maalidha naan jedhu ani immoo kaayyoo koonatu beeka malee namni tokko maatiin koonaa beekuu hin danda'u dhugaa rabbii dubbachuuf maaliif intala waggaa 18 olii namni tokko ilma nama waggaa 18 nama waggaa 18 olii maatiin himee wanna godhuuf hin qabu mirga nurraan qabanii nuti waa hundaatti gaafatamuu qabu waan balleessineefis waan gaarii hojjenneefis waan badaa hojjenneefis jechuudha kanaaf ani nan beeka garuu namoonni ani immoo dhuguma akkuma wanni irratti fidu kana mucaa hojii suuraa faa kaanii nan bossata Profaayilii irraan godhaa nan poostota ebeelu maallaan jedhaan wanna nama takkaa iddoon qabu nama tokko hin qaanaamati daa'ima arabaa wajjiniin ka'anii hojjedha suuraa sanii badeessitti deechinaan jedhu maal akkas jedhu mati ana waan natti fakkaatu maaliif jedha osoo argadheeyyuu daa'imti kennaadha waaqayyotu namaa kenna doo argadheeyyuu nan jaaladha malee hin jibboon daa'ima jechuudha maaliif kennaadha waan ta'eef yoo biyya ormaatti illee ta'e waaqayyo sii kenna baqaa sii kenna san kenne kalaasii kenne jira bakka wanti ati daa'ima kee uffattu hin jiru bakka kan namaatu iyyuu ani akkas nan bosota bakka waan qabaadhe maalii dharee odoo nan qabaadhe kakkaatti bosota baay'ee dasna jedhaa ture jechuudha maaliif waan daa'ima illee jaaladhuuf nan jaaladha daa'ima har'aadheessi biyyattuu baay'een jaaladha daa'ima xixiqqoo talan anuma namaa kanaan nan jaaladha daa'ima baay'een jaaladha daa'imti illee akkasuma jaalladha daa'imti amala qabdu takka nan diddu waan isaan beekan maal akka ta'e dhugaa rabbii obboleewwan koo sobeettam daa'imti amala qabdu tun nama takkatti kan inni kun jedhee natti dhufti daa'imti biyyatti huyyuu jechuudha maaliif maal akka ta'e beeku daa'ima na jaatanatti fakkaata anis hin jaaladha daa'imti na jaatti walumaa galatti jechuudha na ati kan baateef kana komentii irratti ilaal ati kan baateef kana maaliif kaayyoon qabdu ati kan baateef kana akkasuma waaqayyo namaa kenninaan innis hojiidha kunis bu'aa guddaadha bar daa'ima jechuun gammachuu guddaadha inna akkasii isiniin jedha kan daa'ima dhabee rakkatu meeqatu jira dhugaa rabbii kasilatiidhaan godhatee tuma daa'ima argachuu dhabe meeqatu jira dhugaa rabbii jechuudha ani namni yoo daa'ima qabdi jedhan baay'ee desne jedhan hin jaaladha namoota daa'ima qaban uduunillee qabaadhee dhufe jedhee baay'ee tokko nuuf aarsa jechuudha maaliif guyyaa malee wanti hundi hin ta'u sababa kanaaf mucaan keetii kan jedhani na gaafataniifanii warra kanaafan deebisuu dhaqee
abdii isaaniitu itti baase guman jaaladhu malee maqaa isaa rakaanii isiniin jedheen jira maqaa warri rakaanii yaamaa abdii sadhaan yaamaa maqaa nama qaba mucaanii lachuu hin beekaa afaan oromoos immoo barsiisatuma jira xiqqoo nama bebbeekaa jechuudha kaa daa'ima ta'ee barachaa jira malee kana fakkaatti abdii sanii isin jedha kunoo halkan keessaa amma barii uga'e kan ta'e jab viidiyoo waraabaa jirra biyyi rafeen maafisa qofattaa asni jedha inna kana fakkaataa asin jedha kanaaf mucaan kan madaamii koo isii boqotteeti kanaaf akka kootti ilaala jechuudha akkasii obboleewwan koo warri isiniin galle isinii gala jedheetii yaada gaafii keechanii kunoo deebii isinii deebisee jira abdii san kanuma isaaniiti yaada abdii isaa kanatti baafadheeni aguma hin jaaladhuufi isiniin jedha hordoftoota koo warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii maatiin ta'aatiin jajjabeessaa yaada qeeqa yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan waanuma qabda yoo qabaattan